maakiidhaaf ka ta'e kan hin beeku. Okay, Rosie maqaa maakiitiin birrii 10,000 inshallah itti jirti family tiyarraay. Warran beeku maqaa yaamu jira dhufama. Okay, maaki eenyu barreessaa jira? Hamza in turtaa miti ati barreessi. Okay. Niyyadha guys, niyyadha. Hamza. Hogguu waan takka waan nu beekuu qabnu dhiifama wajjin. Eenyu Nama barreessa? komentii jalatti maallaqa kanaa kenne jedhee barreesse. Gastii duwwaa gootanii bakka Ibsaa galtii san barreessi. galee yaada isaa kennatee. Haadha akkam ni beeytanii Okay, Jamal godii haa barreessu shi Jamal. ol seenanii Jamal maqaadhaan akkasitti filaawachuun bareedaadha. Ol seenanii faamiliin ol seenanii osoo dubbatan bareedaadha isinii galee namni hundiin barreessee laalamas jalatti. By the way, barreeffamuu caalaa hoggaa barreeffamtan Facebook irratti post godhamtan. Hoggaa isin galchitanii komentii jalatti risitii keessan raayit godhama waan ta'eef maqaan barreeffamus galmee qofarraa osoo hin taane hoggosu asiinis Facebook irratti deemaa jira waan ta'eef nutis ni oofna akkasitti itti jabaadhaa jira kan. Ani gabbuheetiin ol galcha warran beeku akkam wayyu akkas. Oh, maaki natu bu'aa. Munaan barreeffata artii Ameerikaa irraa. Ani yeroo barbaadutti hin deebi'a. Waan keessan warri giiftiin kennan na himaa jiru isinii fidee isinii dhufaa. Okay. Haala gastii takka namni duwwaa haa tokko goonu. warra- Osoo bakka tiyyatan duwwaa gootanii nama gartee komentii jala barreessee waan haganaa kenne doolaar hagana jedhu. Galchitanii yaada isaa irraa fudhanii akkasii yoo deemne nama nu sooluuf nama kaan adda baasee akka deemnuuf jechuudha. Namni zim jedhee barreessee konfiyuus nama godhuu danda'a waan ta'eef. Guys maqaa jarra gaqabaatiin lakkoofsi tokko barreessaa isiniin galcha. Illuun haa bu'u. Okay. Illuu si buusu? Mee Ani yeroo bu'aa takka giiftii bakka yookiin maa Gastii takka duwwaa ta'uu qabdi. Hayyee amma okay yeroo takka mee namoota waa barreesse kanneen barreessan naa obsaa Nasraa Badruu 100 jette 100 kun maalinni saayinii olii itti nu godhi mallaqa isaa akka ta'e doolara 100 moo yeroo 100 itti nu godha Nasraa Badruu jedha. Ibsaa naa dubbisati warra waa katabe please. Okay. Munaa meeqa? Munaa soor galchaa ishee jalatti. Giifti. Okay, giiftii tokko inshallah ka jedhu yeroo doolara 700 jedha namni kun. Giiftii tokko inshallah ka jedhu kana galchaa yoo dandeettamme. ol galchina. Doolara 700 jedhee namni kun barbaachisaadha yoo dhugaa ta'e. Munaa si harkiseen jira seeni. Jamaal as bal'isimee maaki. لا بابا يا بابا شريعة نسينا ندعي نقولني أشيله Hayyee. وتنام نسينا ندعي Okay. Moodeetara waan qabduuf nama irri si gastii keessaa giseen nama galchu. Ayyuubeen 2,000 jedha. Ayyuubeen 20,000 maal birri Itoophiyaa 20,000 Ayyuubee namni jedhu. warahmatullahi wabarakatuh. Jamaal akkam ni beeyta warra ani galchu dubbisiiti barreessi warra koomantii dhiisee akkas goona. Okay, ayyee. Eenyuun galchite faayoon siif seente? Faayoo salaam alaikum. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jamu leefu si bilbilee ture akkam. Nagaa fayyaadha. Hayya akkam nagaami. Jirra. Hai, asiir yaada. Okay, ayyee. Waldagannee asuma waldaganna. Ayyee maa rakkoon qabu. Intaati amma nama kana mararra wal salphisuun. Hin taatu irraa deebi'e. Okay ayye. Bakka rakkoon qabure yoo sillee arguu danda'a yoo ta'ellee kaafadheera akkaawuntii illee yookaan ammoo wal argina si bilbilaa. Okay, waan niyyattanii yoo nu himtan bareeda asirratti qabachuu barbaaneet lakkoofsa. Guyyaa waakindee maal nu galchee miti. Oh jechuun faamiliidha asli kam down okay. Doolaara 200 jamu hin dhuftee fuutamoo siittaa fidu. Dhufee fuudha inshallah dhufee fuudha. Ayye. Mootummaa ta'e nama hin dagatte eegasu waalee itti kennikaa waan gabbara waan somo kana. Jamal itti himan ilmaan mallee intalan qaban itti meeraa fi beekan yoo intalan. Maarree hin seenaa naa kenni jedhaan turre hin dhiifte gabbara si qaree. Akkasii ayyee homaa rakkoon hin jiru. Hin qaalessinu gabbara Ayyee illee. doolara 200 galatooma ulfaadhaa. Galatoome ayyee rabbi si haa milkeessu. Thank you.
Baabaa ishee Riyaad akkas nama ishee. nama birii nama maqaa maakiitiin nama ol galchaa mallee akkanumatti nama ol galuu barbaadu. Okay, Zaraak barreessee jira. Zaraak doolara 100 sii barreessee jira. Thank you. Muunaa galchaa hogguu hedduu takka nambara takka barreessu jirti. Munaa lakkoomsi tokko barreessimee siin dhabee barsiin harkisa jee. Kunooti Muna. Okay, Munaa kunoo ni harkisaa eegalaatu harkisaa jira. Namni birii harkisee jira. Ulbaayitiin isi cufaadha. Munaa akkana godhi mana kana keessaa bahiiti deebi. Jamaal nama harkisee. Okay, Amma bakka takka nama harkise wanni nama dida. Yoo maakiin qofti Ah, nama okay. harkisu ati ma barreessi. Isin nama harkisu ati barreessi. Atiin zaatu insi duudaa. Ni naasofsi. okay. Ati callituma barreessi because waan diyaasbooraa taatee namni nagaa sitti baay'isaa Jamaal. Ollaa kee jiran. Aanuraan gubii. Hogguu takka jidduunis maalirra akka jirru uummataaf ibsa godha. Namoonni haaraa dhufanii confuse ta'uu danda'a waan ta'eef maalirra jirra gargaarsa maalirra akka jirrus jidduudhaan ibsa godhamee Okay, Bona. doktora bara chaayinaa waggaa 27 barate asli. Boonaa mucaa arsii doolara 100 jedhaa hin barreessa. Ka argu kanaa ganam dhufutti. Okay. Akkas wayyoo asli. Wantoota kennaa namoonni as jalatti niyyataa jirtan maqaan keessan barrayaa jira. Wanni godhaa jirru waan sabaati, waan qoosatti miti. Qoosaan bakka biraatti nugaa, guyyaa biraatti nugaa. Lubbuu uummata diinan liyyuu haylii Sumaaleetiin buqqa'ee ala jiruu sanitti. Hin qoosinaa wanni asitti wal kenneef osoo guyyaa mara malee ta'u Ramadaana dhufaa jiru kana uummata kenna. Kan liyyuu haylii Sumaaleetiin qabina irraa buqqa'an lubbuun isaanii kaafte warra madaa'e. Ittiin wal'aannee warra kaan halkan mala malee taate ittiin soomsifnee jenneetiin asitti wal kenne soo kanaafuu niyyadha namni mootuu karaa kaashaappii zeedii barbaadan niyyadha warra akkaawuntii Itoophiyaa barbaadan mootuu kun akkaawuntiin as jalatti barraa'aa jira warri oseentanii yaada kennachuu barbaadanii lakkoofsa tokko barreeffadhaa jechuudha. Kanuma galatooma. Thank you so much. Maqaa Jamaaliin doolaara. Jara keenya xiqqoo confuse wal godhaa irraa tokkoffaa warra koomentii hin barreessina akka maakiin jette san nama beeytaniin ala jecha. Kaayitaan ammoo iluu sagantaa harkaa qaba daqiiqa wayii iluu kennaati bakka kiyya kana fidaa bakka takka ammoo firii godha bakka takka jecha firii godha dhiisa haganuma sirreessuuf. Thank you. Iluun immoo sagantaa Jamaaltu harkaa qaba jedheen buune. No lakkee hin jenne. Jamaal harkaa qaban jenne. Jamaal haa barreessu jedhe. Esh. Iluu fida. Iluu kottu. Akkaawuntii barreessaa. Muna. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Nakkamina gaya. Fayyaa. Yaa Jamaal Anzeel keeniin qaba. Nin erga ammoo maqaan Zeeliin keen dalagu. Zeeliin kiyyan dalagu ka jaalallooti ergite kiyyan dalagu ka jaalalloo. Ka jaalalloo okay ka jaalalloon qabu haa. Si ergaalu poostii asirraa fudhattallee si ergaa yoo barbaadesma mara rakkoon qabu. Waan Okay na ergi maqaa dumaashiiti yaa maakiidhaan ammoo dolara 50 erga. Salamma erga. Maqaa keetiroo. Maqaa keetinoo walumatti. Maqaa kiyyaan nin erga. Galatoom Munaa. Okay. Dumaashii hayyee. Hayyee. Guys, faamiliin billaacha billi isin haa godhuuti. Eessa jirtan? Na aarsu jirtan akkam? Okay hayyee nagaan jiraadha. Warri billaacha baadhatanii waggaa guutuu deemtan eessa jirtan yoo har'aaf hin ta'in maaliif taatarree? Hin fixatanii bara. Iluu ililli darbe. Ani Jamaal godhi iluun haaseenu ati jala teettee barreessi sheeka Riyaad. Warri billaachi eessa kutan wallahi na aarsu jiran. Ol seenaa. Warri sheekni du'aayi nu haa godhu wata namni waa kennatu namni sadaqaadhaaf kennataa uummata beelahee mallaqa wal guutuu jira ramadaanni as dhufuu jira namni sadaqaa yeroo kennatu du'aayi godha waan taateef jecha kunillee waan baratame namni du'aayi nu godhu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Faamilii
Maakishaati maqaa maakiitiin ani illee kuma shan Itoophiyaa nan galcha inshallah. By the way, warri family kiyyaa faradni hin jiru shi ani risiitii takka takkattiin isinii fida waan ta'eef guruppii Hayyee telegiraama rakkoon jiru Oromiyaatti nin erga wasillee argachuu baadhee Oromiyaa sittiin dabarsiti. guruppii inni jira ka telegiraamaa family billaachaa jechuun isiniif hin bane amma achirra Yaa eegutan. yaa. Okay maakisha. Yalla. Thank Yalla you. warri Galatoo. family billaachaa komsi tokko barreessa. Galatoomii. Dubbiin munaan jettu wanni maa hin jettu dubbi sirriitii jara keenya oggaa enerjiin keessan gad xuuxame takka ol na deebiftanii taraadhaan naa asuma jalan ta'a sheerriyaa dorgalchaa. Akkam jettan? Baabaan as jala jiran hireemee baabaan. Hirmaadhaa guys lakkootu qoa. Warri waa barreessu Jamaal yoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gaarii faamilii billachaatiin birrii 10,000. Galatoomii hedduu thank you so much. Roza Maqaa eenyu? makkiitiin. Roza. Roozaa Sulee. Roza Maqaa Sulee. makkiitii fi maqaa garee makkiitiin. Garee faamilii Okay. billachaa. Birri 10,000. Thank you. Yaa. Maayi ani yoo bu'ee beeyta akkanatti barreessuun natti hin tolu yoo gabbu'ee nama gaafataa barreessaaf taa'u jiraan bu'uu hin danda'u. Yaa. Okay. Baddaa baay'ee wanti godhi private irraa baasi akkaawuntii kan kee. Eluun barreessa akka barreeffachaa jira maal? Hayyee. Okay, namni amma seene kun Fatii Aslii maal jetta? Qoy faamiliin hedduu anaan sirrii. Waalaikum. Alaikum salaam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anis maqaa maakiitiin birrii Itoophiyaa 15,000 galche boruu galchaayyuu ani. Maasha Allah. Maasha Rasiitii deemmoo Fatii gara Aslii, Masha keessatti Allah. erga. Galatoome rabbi si haa milkeessu rabbi si haa milkeessu. Isaan jira warri maqaa kiyyaan faamilii billaachaa ta'an erguu jirtan fooloo isinii deebisuutti hin jira keessaan anuufuu erguu dandeessan tole. Galatoome. Thank you. Galatoomi, galatoomi. Galatoomii. Mubaarak yeroo mana gahee hin deebi'ana fakkaate. Jamaal godhi akka barreessee warra faamilii kiyyaa risiitan. Maqaa isaanii wajjin barreessaa jira. Maakii maqaa isaanii wajjin siif himaan. Tole. Ayya. Duubatti maakii Baabaa jedhee yeroo jala itti jiraatan kaa'e lakkoo tokko aizo. barreessaa. Tole hayyee. Baabaa sherrii adii ol jala lakkoo tokko barreessaa. Dhuma irratti billaacha irra kaa'u jira warra kan kee marasaa billaacha irra kaa'atiin barreessa. Akkasin naa hubadhu. Hayyee. Thank you. Galatoom. Yep. Sirrii jettee soddaa kenna ulfaadhaa. Faamiliin tee akkanumaan dhumtee reemaki. Dhumnee kunoo as jala harkutti wallaahi faamilii hedduun qaba Dr. Dhiisaa. Yabaadhaa kana. Inni galchanii sanuu. Mubaarak. Natti heddummaatanii barqwa. Namoonni ergatan please keessaa Okay. Makiyya welcome baga nagaan dhufte. Salaam alaikum. Alaikum assalaam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dinaara digdama faamilee maakii. Dinaara eessa? Dinaara. Dinaara digdama Kuwait. Itoophiyaa meeqa ta'a? Wow. Itoophiyaa meeqa ta'a? Kuma Warri beeytan nu hima dinaara digdama warri beeytan nu hima. Hayyee makkiyaa galatuumiyaa. Kuma ja'a. Fooloo sii deebisuu jira risiita naa ergishi. Koomenti waan marge barreessa kun kuma 10 jira kun kuma 7 jira kun kuma 8 jira akka kuma 7 san barreessa. Faamiliin billaachaa itti fufaamee nama biraa. Okay. Family- Nama ol seenu. Okay. Leenca baddaa baalee. Neetworkiin isaan dalagu neetworkiidhaan fakkaatame. Badu leenca baddaa baale. Salaam alaikum, dhageessu. Alaikum salaam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
اللي بري توبيا كوما صدو منقل إن شاء الله مقايب ساتين ما شاء الله مقايب ساتين Follow si Deebiseen jiraaya. كوما صدو إن شاء الله Si Deebiseen أوكي follow. Thank you. Argite ibsaan takka maan dhufee si boonnase. Faamiliin ta'e qilxuqqoo kenniti argite laal namni fira qabu kuma soddom. Anaaf ibsaan tokkuma barbaadu. Faamiliin ta'e akkuma wannoo mallattoo keessan billaachaa waan xixiqqoo yaa Dooktar wallalchiisuu kuma inshallah. Anti mushurraa sa Amma haadha manaatii. faamiliin wata dhaggeeffadha. faamiliin billaacha anaaf isaa bar. Waya siraata yaala Jamaal Maahii yeroo doktorri miidha keessa galan warri gal sirraan dubbatina maal gootan isin shut up dhaggeeffadha nuti faamilii tabee nu akka faamilii ibsaa tana kuma soddom mucattii mushurraa billaacha kaayattanii kuma shan muudii itti qabattanii thank you faamiliin ibsaa galatooma yaa rabbi gidee kiyyaa salphina nabaas. Dooktar Ankaniin jiru faamilii ibsaa hin jiru faamilii maakiin da ibsaadha billaachi. Maal taati? Oh ibsaan jaarsa keeti moo ibsaa abbaa jaalalaati gurbaan kayyad. No ibsaa nuti malee nuti faamilii keenya baana. Allahu akbar. Edaan achi Abbaa jaalalaa nyaadhame. Nyaadhame lakki. Siifi Ambar ibsaa abbaa jaalalaa ta'e wallahi. Sorry akkas taana Faamilii. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aye, family bilacha. Sif mala. Kuma jungle cha. Galatoomii. Thank you so much. Follow Yeah, Ulfada, inshallah. Ulfada galatoma. Ayyee itti fufaa namni biraa. warri billaachaa Husseena dafa daqiiqaan dhumaa jira isin jala qabadha. Daddafaa ergadhaa lakkoofsa tokko ergadhaa. Sabriinaa qoysin galchaa. Assalamu alaikum Okay. warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Family billacha maqaa ibsishaa gootiin kuma 40. Wow! Faamiliin billaachaan danda'a. Thank you so much, Ahmed. Fi faamiliin ibsaa seenaa hojjetu. Kuni waan biraati because asitti afooshaas komandoo keessa illee jirra. Homaa hundaafuu congratulation dumaashii teenya makii siin jechuullee asumaan barbaada. Gaafa ati Faransii dhufte immoo si bira dhufee si arguu faawwii qaba. Congratulation asumaan isiniin jedha asirratti nu argamu waan keetti immoo galatoomii. Kuma 40 maqaa ibsishaagoo yookaan immoo maqaa billaachaatiin. Ibsishaagoo dumaashii lachuu tokko qaama tokko akkas. Galatoomii. Akkasii na hubadha qabadha. Thank you. Galatoomii. Galatoomii Ahmed. Follow walitti hin qabna. Hayyee faamiliin billaachaa hirmaadha. Hirmaadha daddafaa gasaa nama jalaa qabne. Sabriinaa kottu seen. Kuyi nama hedduudha garuu xiqqishoo isaanuu kannaa. Hundi isaanii waan galchaniif. Si ergeen jira. Mee lakkoofsi tokko barreessa namni biraa. Dhaggeeffadhaa ka. Faamiliin billaachaa muudii qabatti. Nuti akka faamilii billaachaa osennee kuma 30 kuma 40 hin jennu doktora kennaa. Du'aayii qofa barbaadnaa. Risii asirratti agarsiisi. Faamilii billaachaa garaa gubii jedhee obboleessi kenna tokko kuma 2 galchee risiitii na erge. Thank you so much Said. Ulfaadhu. Risiitii kun risiitii as keessa jira amma na erge. Galeera already. Maka Yaadiin risiitii. birrii kuma lama doctor. Aboo kuma 2 maal waan abbaan ergesii dubbifne ree maal si waan. Maal kuma 2 jenne gammaduufi. Doolaara moo birriidha? Dooktar nuti illee bara doraa 200 kaash galchinee jira joo faamiliin billaachaa galchee bara. Ummata keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoota 3,000tu jira. Waalaikum Nama 3,000 kabalaanuu fidaati. Ajandaan nama tokko ummata sanarraa qabame nama 30,000 nuu waameeti. Ajandaan warri nama qabatee ta'a jedhame as jira hundisaa. Mee uummanni eessa jira asuma dhuguma. Ajandaan nama tokko warra kaan irraa qabameetii fuudhuu nama 30,000 fi 20,000 wayii ta'a turtani sheer godhaa shee miidhaa kun ummata keenya buqqee jara keenya gabaadhaa sheer godhaa nama mana banate guutuu nu waama birrii 1,000 illee ta'u
Hirmaadhaa. Uummatatu buqqee isiniin jedhame jabaadhaa please. Hai. Amma tu mana banadhaan nama kuma sadii qabadhee nan ta'an. Hundi keessanii share godhaa nama mana banate immoo nuu cufaa jedhaani. Birrii kuma tokko namni kumni sadii yoo kenne birrii guddaadha. Jabaadhaati waan dandeessan hirmaadhaa. Waan dandeessan godhaa. Wallahi laazim nan qaanfataa kana keessa taa'u an. Doktorri amma nama chaayinaatti hoggaa torba mana teettan. Kuma lama kan inni jedhe si wallaalle. Kamiifuu waan dandeenyu irraanis birrii kuma 10 nan galchaa. Risiitii doktorota. Warra seensise maal godhare nutti himani waan nutti ergan. Kuma 10 nan galchaa. Mubaarak Musammaa kuma 10. Birrii kuma 10 ni mi'e Mubaarak. Birrii kuma 10 na galmeessaati. Bor doktoratti lan ergaa birrii kuma 10 maxxansu. Isaanii takka kuma 10 nurra lakkaawa. Kuma 10 waan dandeenyu. Ana asli makki ibsa. Miidiyaa kanarratti maqaa faamilii mubaarakiin kuma 10. Oi haadhumu kakaa. Assalamu alaikum. Ana dubbadhee gadi bu'uumee takka. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa yeroo takka. Dubbadhu Sabrina. Yaani kama kuma diidaman galcha maqaa faamilii maakitiin. Maqaa maakitiin kuma 20 jette? Galatoomii. Thank you. Yes, Shajrat. Baankiin Jamaal isa Itoophiyaa baankii barreessaa jiru booriin barreessaa jiru kana miti xumurii isaa 8-7. Yes. Amman dabarsaa waraqata bor doktora ergaa isinitti himu. Yalla let's go. Ulfaadhu galatoon. Guys, wal qarqara. Uummatonni kun meeqa kennu jedhu. Ibsaa baajaan ilaa galmeessi Jamaal kiyya birrii kuma 10 maqaa faamilii. Maal jedhe? Qoosaan hin jirtu walta sabataa isaa. Yaa wallahi lazim maqaa mubaarakiin kuma 10. Kuma 10. Okay. Allah. Wallahi mubaarak ragataan raambaatu garuu numa kan nama qabatee abshir. Abshir. Ayyee meerrega. Warri maali jettan hunda keenya jechuudha amma kana. Keemiidha maali warri jettanu warra kan biraati malee nu keessaa namni nageenya hin jiru. Ummata keenya ummata madda walaabuu qeef qabeenya isaarraa ummata Somaaleetiin buqqifamedha. Jara keenya hasaalfannu itti hirmaannu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf abbaan barbaade dubbachuu yoo dhiise dubbachuun ni amma arrabni nu keessa jirtu jechuudha. Ummanni kuni kaleessa maal godhaa turan bakka gargaarsaatti akkamitti hirmaataa turan akka waan yaani kala jennee dubbachuu hin dandeenyu. Kanaaf hadhammoon immoo ummata buqqee kana waan dandeenyu bira dhaabannee jajjabeessuu qabna. Isinii galee fakkee tokko tarii rakkoo walirra qabaachuu mala waan biraa jiraachuu mala kun waan biraati. Akka ummataatti garuu waan dandeenyu ummata keenya buqqeef qabeenya jararraa buqqaan silaa akka ummanni Harargee yeroo buqqa'u sanatti warruma ummata Harargee buqqisetiyyuu ammas achiin naannee ummata kana madda walaaburraa qeef qabeenya jararraa buqqise waan ta'eef silaa akka Itoophiyaa o'ee gargaarsa goone sanayyi gandii hundiyyuutti hirmaatee gargaarsa gochuu qaba. Kan kaleessa ummata Harargee buqqises ummatuma kana kan buqqees ummata Oromooti. Kan hadhaasiin naannee ummata buqqises ummatuma kana ummata Somaaleeti. Isinii galee gar tokkoon karaa mootummaatiin isin jira buqqeensi kan jedhu hin jira. Asiinis immoo liyyuu haylii Somaaleetu olitti seenee jedhan. Kanaaf sheer godhaatii waan dandeessan immoo godhaa nu agarsiisaa jabaadhaa mime. Galatoomii Mubaarak galatoomii hikmaa dubbisa yeroo takka Mubaarakitti deebitaa. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي مقام الشات نقاشيكم في الأسنين قلت إن شاء الله. مقام hikmaa eenyu jedhe Ikraa Ibrahim. Faamiliin billachaa guruupii irra teelegiraama isiniifin banaa achirra risiitii galchitanaa hundi keessanuu. Kauntii maqaan isaa kuma tokko biyya jedhee barreessaa dhaggeeffadhu. Kuma tokko jaarama isaa. Akaawuntii lama
Nama akkaawuntiin. Kunoo. Ni fafida. Kana kennaadha dhageeffadha. Waan ajaa'ibaatiin qabadhee isinii dhufe bootaa sadi bakka sadi naa kennaati. Jamaal Godii akkasumatti turi bakka lama itti naa dabalaati. Iluu naa yaama. Oromoon hundi waan ajaa'ibaa dhageettanii yeroo tokko iluuf gurra kenna sagantaa keessan hundi keessan akkasuma qabadha na dhageeffadha isin jechuufi tokko bakka kiyya kana nam tokko eenyu nu jala abbamaan abdii nu jala bu'ee jalaa ta'u abbamaa abdii fi bakka lama barbaanna takka bakka iluuti takka bakka lama barbaanna gurra keessan qofa gurra dhageeffadha waan takkatti Jamaal akkaawuntii lama kan addaan naa baasaa dhiifamaa wajjin akka namni burjaajomne. Okay, adda baasaa Mubarak, thank you. Adda baasaa iyya addaan baasaa. Sirriidha kun lamman. Jamaal laal akkaawuntii mul'isaa deema. Aki. Eluun sitti ergee jira mi Yes, kabooriin bareedu sirrii. Ergee. Eluun sitti haa. Mul'ata akka nama barreeffamaa jira jala keenya waliin dhahamaa jirra walitti qabuun keenya maal fayyada adda baasuun dirqama. Kuno. Mubeetti ergaa ilu qooy mubee na dhagayi mubee iluun sitti haa ergu keessaan akkaawuntii kasirraa eessan akkasumatti mul'isa akkaawuntii kaawwan jala kaansal godhaa diin na dhageeffadhaa hundi keessanii haga sagantaan iluu dhumutti Oromoo waan ajaa'ibaa dhageettanii. Maakii sii miti mubeetti ergaa mubee. Aga sagantaan iluu kuni gurra isin seenutti wanta kan dubbatina iluu bakka gasiidhiisa yoo seente yaamadhu akkaataa waliin jedhe sanitti namoota. Nama lama barbaadda eebbisa. Nama lama barbaadda iluu malee. Taa'e Jamaal taa'e asuma. Mubaarak si ergee jira akkaawuntii buballaale. Innaa jedduun faamilii billaachaa kan nu aarsee jira jedduun seenna maakiin irra mana marra'aa jirti. Dan akkanuma asirra TikTok irra oolla nama maraa guurattee fixeeti. Amma achi billaacha ta'uuf qophii xumurree jiranillee inshaallah. Warri ani si waamu kunniin koottaa seenaati wanti kenna arjooma Jamaal asumarra jira Eliyaas Boonsaa tokkicho yoo jiraatte iyyala awwal yoo jiraatte Jiipaawur yoo jiraatte Maddaa Ahmad Maddaadha maqaan Ahmadii ammallee Maddaa Ammaar namni saddeetii kunniin koottaa seenaati waan arjoomtan arjooma iyyala jiraannaan mat sannin galcha hotta dafa nama saddeetiin kun seena jeddummaa faamilii billaachaa obsa itti deebitanii nama saddeettan kanneen fidne achi booda gara billaachaatti deebina Jamaal ofumarraa jalqabne du'aayii si haa godhanii Jamaaliin jalqabne Jamaal Godiitiin du'aayii si haa godhanii warra dhufu. Ani akka kiyyatti. Raagabbuun kanam saddeettan kanarraa akkamitti? No. Taa'anii gaa. Kan seenan akkuma keessa seenan sani. Ani bu'ee jira warriin kanan isinii kenne du'aayii godhaaf jechuu barbaadeeti. Sheriyaadillee dhufeera. Egarii walitti deebina ganaadha kun amma xiqqoo tuttuqaadha. Warroon dubbisuu barbaadan keessatti. Buunee deemina barbaadan. Salaama alaikum. Anatu bu'aa taa'e. Maal sammaani ijoollee maqaa nutti waamtee hin beekne duraanuu maal mee maal kennan fidaa. Haa seenanii kennani ani maqaan ta'u isaan xuraasee. Daqiiqaa takkaan kennan. Hojii kennan maqaa isaanii dha'ee seenan. Obsa ani ofirraa eegalaa anirraa eegalaa ani akka Jamaal Godiititti anaa fi Nasruddiin Poortilaand irraa $500. Maashaallah. Anis asumarratti Eliyaas Boonsaatii $500 maayitti anattu ergaa hayyee turtii gaarii siifaa ta'u. Rabbi duniyaa dhuma qabate bittaa kennu. Rabbi sinaa milkeessa. Guddoo rabbi sinaa. Galchi warraafe. Madda bareeti kabiraa madda malee nu jette. Madda ayyala jirtaa? Amartiin $1,000 jette. Maashaallah maashaallah. Amartii $1,000. Rabbi sinaa milkeessa. Amartii galchaa ola. Amartii galchaa. Warroonni waamne ayyala yoo raattan kottaa seena. Amartiin hin dubbattu hin seentillee hin dubbattu. Okay, ka isini barreessa jechuudha. $1,000 ka isini barreessa. Amartii rabbi sinaa milkeessa. Kabiraa? Another. Madda meet. Baba ini tokko darba ijoollee warra doolaara guddaa gadhiisaa jiru kana du'aayii gootan. Okay, anatu yaama ijoollee sanii madda. Okay, yeroo takka naa obsaame
Maddaa yoo jiraate tokko barreeffadhu. Akkasuma ammallee maddaan kunillee barreeffadhu. Tokkichoon yoo jiraate tokko barreeffadhu. Okay, maddaan seenee jira. Ayyee. Fi tariqaata zabeesti nama jedhamu doolaara 500 jedhaa jira ol galchaa warri moodii tara qabdan zabeesti. Hayyee anillee doolara 1,000 godhee jira qara 500 jedhee doolara 1,000. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi si yaa kennu. Allahu akbar. Waan goota takkitti waa isinitti dhaamadhaa. Doolaara kumaa guute malee Jamaaliin bilookii godha. Ila waan jedhu takkitti waa isinitti dhaamadhaa. Namoota hin eegina namni hifateetiin yaa'aa jira hin argaa. Kama maayii callaa hin si callaa hin eegina. Warri nama dhibiitiin illee kennuu danda'u dafee iddoo haa bu'u. Because namni hifateetiin yaa'aa jira argaa jira waan sanii. Kanaafuu namni tokko callaa yeroo ittiin dheeressina abbaan danda'e idduudhaan seeneetiin maqaa ibaluutiin illee hin kenne ka jedhu yoo argame akkasitti idduu buusa namoonni because hifateetiin wal jalaa waan deemuufi fakkeenyarraa yoo amma doktorri kenna namni isaa jedhee maqaa isaatiin kennu yoo jira taa'eetiin hin ba'uun ni mala. Kanaafuu iddoo buusaa jechuu barbaadeeti galatoomaa ani 1,000 godhee jira jechuu. Masha Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asirratti carraa naa kenna. Nama qeerroo Oromiyaa jedhu ol galchaa nama qeerroo Oromiyaa tokko barreeffadhu qeerroo akkasuma tokkichoon tokko barreeffadhu maddaan kunillee maddaan isa qofaa miti maddaan biriillee jira isinillee tokko barreeffadhaa warra amma iluun nu kennee nu biraa deeme jechuudha dafa please. Tole haa geeffatanii fi bala. Ilu Jamal bu'eete amma daqiiqaa haga iluun fudhatutti. Okay. Jamal jalaa bu'i. Namni biraan kennina. Haga nam 8 kan. Ila na dhagaa laal. Nam 8 kuni waan isaan jedhan yoo jiraatan seenanii uummata himanii yoo hin jiraatin iluun himee isinii xumuraa agasii namni biraa dhaabbadha. Iluu ol deebi'i yoo jarri hin jiraatin waan jarri niyyatan himiiti xumura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كرادي ما رالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ترون دندو كرادي ما رادي بلا ما بشنتم دولار بلا ما بشنتم. جزاكم الله خير بارك الله فيك دنياتي كيس ربي بركاتي هذا. قلنا دربي أصلي قلنا دربي أنو الرجلة. ما شاء الله. عملت في ربي سيعمل كيف أيه ما شاء الله الله أكبر. جزاكم الله خيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربي وانا تياتي ربي قسيها وانا تملكم تنها ولا لا يا أكرم ربي قسيها بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد سيها وانا سياد ربي هاقوتوف يا ربي يا ربي سياد نوقوتيف ما شاء الله تم دولاركم ما كنت تسني أصلي ايه مو تبراتي مو بيه اسم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي دنيا إسي كيس بركان وكاي يا ربي دنيا إسي كيس بركان وكاي ربي أمري إسي كيس بركاها كاو دنيا إسي كيس ربي بركاها كاو فيا إسي كيس ربي بركاها كاو وانا تياد ربي سي هاقوت مجتنا بسم الله الرحمن الرحيم أكما تفرسيتي سغليك أنكي اللي رسيتي أدى حواسك إنك بقى إنو قمت شفتين بسم الله وان سبك ربي سرها قبو وبليس كين مدى دولار كما جلي دنيا إسا كيس ربي بركانو هاكاو يا ربي دنيا إسا كيس بركانو كاي
obboleessa keenya Jamaal Godii ka doolaara 500 jedhe waan inni yaade yaa rabbi naa guutii fi rabbiin isa haa guutuuf akkasuma G-Power ka doolaara 250 jedhe yaa rabbi duniyaa isaa keessa barakaa nuu kaa'i ilmaan teenna warra asirra taa'ee dadhabaattan warra hawaasa kanaa yaaddoftan haqiiqaa jechi isiniin jedhan namni waan badaa isiniin jedhe isinin maase ta'a wannummaan an yeroo dheeraa isin waliin arrabamuuf waan isin sabaataa taniif ijoollee teenna tafeenyuuf yoota ilaalbaata namni amala garaagaraa qabaachuu qaba laakiin dhimma saba keessanii keessatti emmaatti daraaddarunnaa jagnooch naቸው ጀዛኩሙላሁ ኸይረን awwala isinirraa jalqaba du'aayirra jirraa mucattiin dhungatina biyya awwala isinirraa jalqaba maakii irraa jalqaba ibsaa irraa jalqaba iluun irraa jalqaba aslii irraa jalqaba mubaarakiin irraa jalqaba aslii hamzaa irraa jalqaba jamaaliin irraa jalqaba maahii irraa jalqaba rabbiin ol isinaa fuudhu abbaa abdii irraa jalqaba bismillaahi rabbi ol isinaa fuudhu bismillaahi rabbiin ol isinaa fuudhu waan mucattii teenna amartii rabbi haa dubbatu yaa rabbi waan isiin dubbatu obboleeyyan kiyya adda namni nurraa hafe beeki guyyaan addaa guyyaa walirraa hafnu miti hundi keessanuu hatantamaan maal jennaan du'aayii qofa irratti illee turuu jidduudhaan fuudhaa deemnaa ammaan waan nama lamaa dhaga'uuf ta'an maahiin maal kennite hawaasa keenya kamadda walaabuuti iluun maal kenne tana lamaan dhaga'ee ka'ee akka nama 8 san itti deebi'a. Maashaallah. Doolaara 2,000 kenna. Dhageettanii? Dhageenye maayin doolara 2,000 jettee jirti ustaazaa du'aayin aguraafi. Ummata Sagaleen kiyya jiru wadaa duwwama dadhabee. carraan mugeematanii ilu dubbadhu. ammallee waan haaraa jira akkasii amartii teennaa. Allahu akbar hin dhageenye kaan. Doolaara 2,000 kennite maayi? Okay, my ansine. Okay, warroon seenu waan isin waamu kunniin seenaa jechuu barbaadeeti. Seenaati waan qabattan kennadhaa Arsenaal Kanaadaa irraa Sultaan Kanaadaa irraa maayin kenniteertiyyuu akkasumas jaalalloo Ameerikaa irraa Baalee haga Awustiraaliyaa eeguu eebbisa walirratti nama 7 waan ajaa'ibaa dhageettan warri kunniin seena. Ani doolaara 1,000 kenneera ofirraa jalqabee jechuudha. Kuwwan illee ol duuda barreessaatii warri nu waamne kunniin koottaa seenaa. Okay, warri iluun Maalet? Aba maal ta'an? I think baabaa neetworkii isaaniitu biran ga'u dafee wani jennu I think neetworkii isaanii na fakkaate. Eebbisaa gabaabaa eebbisaa galtee. Bilkooftina wallaalan. Thank you so much. Warri giiftii kennuu barbaadan giiftii manumatti kenna. Maahin hin baafti. Baariyaalii mananda ulkata warri karaa giiftii leelii kaashaappii baankii karaa hin qabnu. Haga taate haa taatu makaraan uummata kiyya bira abadha hojjeta yookiin giiftii bitamee lafaa qabaattan lolaa keessanii kennuuf loltuu teessanii kennuuf waan garaagaraatiif isin raafee keessaa qabaattan bakka keenyatti waan ta'eef darbaa bira taraa jechuudhumaa fi baabaa neetworkii keessatti isin dide. Assalaamu alaikum. Anillee niin doolaara Ameerikaa akkuma takka. Allahu akbar. Nama biraatti carraa kenna. Rabbi si haa milkeessu rabbi si. Kaayiroo bakka buuteetii biree ibsaa. Ani maqaa maal? Kenna kaa kaayiroo bakka bu'eetii bara. Kuma kennee doolaara kana maqaa maakiitiin doolaara 1,000 moo anumarraa kenna? Maqaa kiyyaanoo. Maqaa keessanii naana. Maqaa kiyyaanoo maali? Maqaa keessanii doolaarri 1,000 gammataa sun maqaa keessanii naa haa ta'u sheeka. Maashaallah, maashaallah. Maay leenca kudhan achi gubbaa kaayee anu raabitanii. Okay. Ammal jaalalloodhaa carraa kennaa jaalalloodhaa carraa kennaa. Assalaamu alaikum namoota jala jiraniif kasa iluun maqaa yaameef carraa kennaa. Anilleen qarshii 1,000 jechuu doolaara 1,000 akkasiiti. Ulfaadha galatoomaa warri kennitanis warri agartee hawaasa keessan bira dhaabbattan galata guddaa qabdu. Thank you so much. Rabbiin fayyaa fi umrii dheertuu isin haa kennu isin jedha. Galatooma jalaa gabbuu Arsenaal faa jala. Thank you. Qabsaayaa ganama Arsenaal gobbaanaa giba.
Arsenaal gobbaa Arsenal ganamaati waan guddaa kennuu qaba waan akka 500 kuma takkaa tanan dhaga'inaa baaba taagaa'ino nama lubbuu ofii saba kanaa kennaa ture kanaadaa jira dhaga'inaa waan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشماء سننجر أو الرئيس رجرتان هندنو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كجراتني سننجر شباب ناس رجرتان هندنو يو مبارك صدا أكسمس ماكي إبسا أبا جلالا شيخ رياض جمال ماهي في دكتور أصلي الله نجيني ربي سنبير هاجرات ورأس جل جرول أنيس جام كوتين أكارسنال غوباتي دولار كم نراي سنجا الله أكبر الله أكبر سنرتي دبلتان نموتا كريا كيا ورأس جرنا سندفني مكاهيا يعني دورala دبلما يتداني سو دورala كم توكوفي دبلما يسنيف جاني أكاونتي رت neetworkii isin guutuu Ulfaadhu galatoomi أصلي ما جتا kaartii erguu neetworkii qabu wanoo keessa هيا أنكسي أنا نجبوسا سو دورala كم توكوفي دبلما يسنيف جاني جوانا كرتي ملقا Thank you. Galatoomi Arsenaal qabatee jira. أرسنال يا ربي بركاسي هاقول وربي دنياتي كيس بركاسي هاقاو ربي عمري دير توسي بسم الله الرحمن الرحيم سابقكم قبضي ربي نباركي مركز خلاص jara keenya akkaawuntii eegamaan jiru gatii ta'eef akkaawuntii komentii jalaan fudhatina ilaa mana guddisii akkaawuntii tokko la hattuu wayii barreessaara akkaawuntii sadiin argan mana kanatti ni gidi baankii ilaaluu dandeessu akkaawuntii sadii ilaa amma kun keenyaa kun akkaawuntii kun No. ilaala kun asirraa footoo kaafamee argame akkaawuntii sadii barreeffamaa argati ta'eef al tokko akkaawuntii la qabadha footoo kaafadhaa hundi keessanii fula footoo kaafadhaa al tokko dhiifamaa wajjin footoo kaafadhaa achiin komentii jalaan fudhatinaa kalas footoo kaafadhaa hundi keessanii akkaawuntii uummata Please warri akkaawuntii barreessitan akkaawuntii yoo barreessitan akkaawuntiin kan commercial baankii ka gubbaa kana qofa. Please warri as jalatti akkaawuntii birii barreessitan dhaabbadha. Akkaawuntiin sirriin kana kunootii ka amma poostii ta'e kana please nurraa dhaabaa. Akkaawuntii hedduun arguutti jirraa barreeffamaa jira. Keessaallee bilbilanii akkaawuntii roongii barreeffamaa jira. Naan jedhaa ture jaalalloo nama bilbileetiin. So kanaafi akkaawuntii kana qabadhaa jechuu barbaada. Kana barreessu muutu godhaasee kana maaliif ajandaa Kalas ilaalaa ijoolleen keenya akkaawuntii barreessaa hartanu waan akkaawuntiitiif addaan cituu hin qabnu hin barreessinaa kana booddee nan mul'isaa dhumate. Komantii jalatti akkaawuntiin dhaabbatna asna namni komantii jala akkaawuntiin fudhatina warri akkaawuntii barbaadan Maali as deebi'ee giiftii kennan. suuraa isii maxxansina achirraa Maali deebi'ee giiftii kennan. Dhumate kalas waa'een akkaawuntii. dubbadhu Maali as deebi'ee of deebisiitii giiftii kennamu. Taataabii isa godhan. Maakii asa maqaa maakii Carraa naa kennaa dubbadheetiin inni nama jalaa ba'a bakka kee nama galchitanii. Salaamu alaikum duraan dursee. Iddaansee maqaa gaaddisa qeerroo ilmaan sirkaatii nama muraasaan argiteetiin waan kana gumaachanii birrii 100 biyya kennaa ni galchina. 100 Itoophiyaa. Uummata keenya kun hin gayaa osoo hin taane isa dhumaa wajjin jirra hanga argitee hin jirtiif osoo hin taane hin jirraa fi isa dhumaatitti uummata keenya wajjin jirra kun jalqabaa karaa maleedhaan nutti dhufee waan kamiinuu iska lubbuu yoo taate uummata keenya wajjin jirra 100 biyya kennaa isiniin jechuu barbaadeen akka ittiin tuffatina nama muraasa ijoollee biyya arabaati. Rabbiin isinirraa jaalatu. Yoo carraa arganne ijoollee walalollee hin jirti yeroo biraa sun nu kennitan ijoollee walaloo gootu. Marra goonesh. dhumarra Ayyee hin goona. Ayyee yeroo takka carraa naa kenname maayi nama qeerroo jedhu haftee dhoombirirraayi akka guruupiititti ijoolleen as keessa jiranii haftee dhoombir qeerroo kunoo qeerroo kaama wanni qeerroo baalee oromiyaa kana naa ol galcha ani harkisuu hin danda'u isin harkisa. laal hayyee dubbadhu yeroo takka ani nama na galchaa hin jiru namni mana nama galchuu maatii qofaa namni biraa mooditara keessan abiyuutiin godhinaati namni galchee jira. Atin galchini maatiin nama haa galchitu haa galchitu ati barreessi
maqaa nama ol galchinu yoo beekte akkamiin kalammataa namoota maatii garee billaachaarra osoo jiru hedduudhaan namoonni biraa hedduudhaan seenanii isitti haa deebinu. Haseenu namni biraatis jidduu haseenu qoy akkasitti asliinis namni hedduu waan jiru hedduudha waan ta'eef faamiliin billaachaa keessa haseenu namni biraatis. Okay, thank you. Qeerroo Baalee Oromiyaa dubbadhu yeroo takkaasit seenee. Allahi wa barakaatu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Sa'aatii isinirraa fudhachuun barbaadu shabakaan xiqqoon rakkisaa jira. Maqaa gaaddisa haftee dhumbiriin ijoollee lafaa dhuftu akka baaleetitti ijaaramtee jirtu namni firaa fi diin illee beekaa. Kaleellee waan gaarii dalagaa turtee hin beeytanii har'alee nurratti hin tuffatinaa. Ammas uummata keenyaaf ijaaramnee maqaa gaaddisa haftee dhumbiriin birrii Itoophiyaa 300,000. الله أكبر. رب سرها جالت رب سرها جالت. Thanks so much. الفادة كيرو. قالتهم والله الفادة رب سن ياكن. أكو بدر عليه ولديم تاني ولديما ملي أكو بدر عليه ولديما. نعوف أبو. بريدة على دوار بيأكل الجارمية قبضتهم. ما شاء الله namni asirratti ergatan Sultaan Ayyub yoo agartan ol harkisaa warra garee wanni keessa jiru illee warra reef iluu yaame keessaa odoo gama maakiin deebiin uummata san geessuu barbaannaa yoo as jala jiraate Sultaan Ayyub tokkichoo ol nu harkisaa yoo as jala jiraatan. namoota asirratti ergatan kana haga isaan dhufanitti takka takkaan naqadhaati waan kennatan haa himatani. Nama baay'ee ergate waan ta'eef jecha warri ergatan ol harkisnaa himadhaati bu'a. Okay, seenaa Bilaal bagana Baalee Agaarfaa bagana gaan dhufte dubbadhu. Buute. Okay. Kaamila. Maaki Ayyee sagaleen jedhamu. Faamilii nama barbaadu. Homsumata akka barreeffadhaa isin galchaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Anillee maqaa maakitiin qarshii 20 Itoophiyaa ni galchaa maqaa asliitiin qarshii 20 40 inshallah burganam galchee risiitii maaka irratti erga. Maashaallah kaamilaatiin rabbi sirraa haa jaalatu. Makii san biraa dhiisuuf dhabdee yubarsiin amma heerumte. Galatoo ulfaadhu rabbi dunyaan maqamsitti haa kennu. Isbii kenna nimba munaan reefta doolara dhibba maakiif kennite 500 qabi Jamaal. Kabira kam ummata sun kam maakii. Makii 50 kennite lakki 50 kennite. 50 kennite qabneerra. Okay 500 kam ummataati. Daa'ii godhaafi. Maashaallah. Doolara 500. Munaati ya rabbi siyaabin keessa waan ati milkooftanaa wallaalaan galatoomi ulfaadhu. Akkasii akka kaashaa piibzeelii nama. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Hello. Maqaa maakiif ibsaatiin qarshii 10 galchanii galchaa. Reefshaan hin jenne. Okay. Tabiraati. Nama biraati moo nama muqara barreessine? Maqaa maakiidhaan qarshii 10. Nama biraati. Esh galatoom ulfaadhu misraateen taree fi masiidha jedha. Galatoom. Wanti ergatan warra kennachuuf ergatee hoo taatan. Misraatiin galatoom ulfaadhu. Namoota biraa yoo taatan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam. Waalaikum salaam. Anillee maqaa maayikiitiin 10 galcha inshallah. Resitii sixxitiin erga maayikii. Galatoom ulfaadhu. Horoo deebiin jedhama. Faamilii billaachaa. Hayyee ulfaadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Anillee maqaa maayikiitiin birrii 10 galcha. Baalee aagaa galchaa. Maqaa maayikiitiin 10 galcha.
Baale si ergame bar. دكتور سمية Galatoom دكتور doktora سمية seene galatoom ulfaadhu ulfaadhu. Ni qabdana fakkaatee galchi nama. Si erge bar akka baale baale سيني yaakaarfa. بالي اغان سيني جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله أنا قمت شفتني أنا اللي مقام هيتين دولاركما قالتهم رب جزاك خير. مقام دولاركم ايش ما شاء الله. رب يسامح كيف baale غلطوا. fi ulfaadhu galatoom. آمين آمين. فادا الفادا توكيتشو ويلكم توكيتشو. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقاك يا في مقا ولين دولار دبشن أنس إنجلش. دبشن. رياك هو. مقا إساتي مقا ولين تجري. أول اوي جمال ترقاقات. رياك هو ورا يوكان فيديو جنات دولتن. Where is Gamme? Where is Anwar? Where is real? مرا يا متشقود في أرون نول بيني رجع. Raka bale ite rafuta. أمس Kabale ite rafuta. Kuma bude ite rafuta. أمس يا مي يا ما يا متشقود في. تدولي هي. والفادو قال تو بتوقع كذا. والفادو ربي يعمل كذا. Thank you so much. ربي سيعمل كيس. كوين بالي دبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مقام 18 كما صدمني قالش. ما شاء الله. ما يتين. قالتهم يا الفادو حبيبتي. Thank you so much. جارتك أبدا. هذا أصلي بعد لا أشرا هي. ulfaadhu galatoom rabbi si haa kennu obboleettiitii ulfaadhu bakka ati baaste rabbi si haa guutu du'aayii dhumarratti itti dhufna sheekonni hin dhufanii namni du'aayii godhulleen qophaa'ee nu eeguu jiranii maanguddoon kennaa nama guddaa agartee qabsaayaa jeneraal waaqoo guutuu waliin qabsaayaa turan nu eeguu jiranii dhumarratti du'aayii nu godhaniin finnaan galchinaa jechuudha itti fufa kan dura oromiyaa. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مايكي مجيو تكنتي دولتين خيقنن جرا caaltuu Austraaliyaa irraa dhibba takka maqaa ibsaatiif maayikii galchaa jirti. Ammallee ijoolleen jala kanarraa hedduus akka taphatanii nu golchachaa jiran ishee. Salaamu alaikum. Galatooma. Duraa dhibba galchuu jirti maqaa faamilii keenya. Baay'ee galatoomi. Maqaa maatiin riyaada 500. Riyaala 500. Maqaan kennu lolli kamaayii kanaatti fadaa kam lolli kee badaadhaan jee maqaa warri maqaa keetii kun isaanii habibi la'allo camarno addunyaan la'allo camarno thank you so much ulfaadhaa galatoma jara keenya leenci kudhaneen tokkos achi gubbarra jira faaxee fi waan birattuu ni darbinaa please leenca kanas achi raanurraa kaasaa akkasuma warri giiftii keessaa qabdan faaxeen gisee biraa achi guurattanis puus godhaa darbaa giiftii warra galatoom thank you galatoomi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيفتو أنيس مقامة كتير قرشي كم خدنين كلجا ما شاء الله رب سيعمل كيف سبيل رب سيعمل كيف وانا تقول كوتنا والله هني تكشوا وين قولي جرا يسندل شو تنجرا لكم استكوا بريفة داون دي كيسانو يا إفيني ما كنا ما كي واني أتاج إفينا جل thank you نعم التان إنوني سوريشا السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا اللي مقا دكتوراتين يكون مش أنت متوقع كنا دكتورة كم ما شاء الله أنا ما لما جالس إيشين ما نمني جاينا تبرد لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أبو غلطومي والله رب سيعمل كيزو جبارة كيسا نقولوا بك ما نوركون يجرو هاي الفاد غلطومي رب سيعمل كيزو غلطو سميرة 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 رب سيعمل كيزو ثوراك يا وارد بالكوتنا والله سامو دبت سميرة وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا ما آخر بيتي نجر ركتنكم أكو عشان ما شاء الله ربي يعمل كيف ربي يعمل كيف اكاونتي قبته أكاونتي قبل راي فولو إسنا راكبا كيسان إسنا يرقى كيستي ايش والله ربي يا كبا جلفات غلطو ulfaat galatoo. انت مجاتين diaspora duratti jamaan farratti siin jette akka an gammada osoo beeytani wallahi yeesu makara tana orgatu gammada wallahi akka an gammada osoo beeytani eenyu Gada. gadaa kiyya dubbadhu halo Gadaa miyuutii irraa baafadhu si dubbisu jirra. Aga gadaan dubbatuu fi muhee dubbadhu muhee. Jamaa godhi Simba Austraaliyaa jee Austraaliyaa dibbata kan barreessu. Simba Austraaliyaa. Simba Austraaliyaa. Doolara. Yaa doolara. Ibsa. Yaa. Okay, thank you. Aye. Galatoo. gurraatti afrikaa Muhee. kuma kudhan galchee jiraa jette qabi gurraatti afrikaa inboxi kun risiitii hunda na ergite galchitee na ergite Okay, gurraatti. Okay, birri Itoophiyaatiin. birri Itoophiyaa risiitii birri na ergite risiitii illee galatoomi ulfaadhu gurree warri galchitanii risiitii ubiraa qabdan erga warri galchitanii risiitii ubiraa qabdan erga. Thank you, doctor. Yes, Galaton, doctor. Honey love. Risiitii warri ubiraa qabdan erga isinii hin maxxansa achumaan akkaawuntilee hojii maxxansa warra akkaawuntii hin qabne. Aniin hin baate moo? Yani in beeka. Ani in buute. Hayyee Dooktor asli odeeffannoo jiru namoonni hedduun galuu barbaadanii koomis dhiyeessaa jiranii furmaata itti godhaatii tokko sanii inni lammaffaan abbaa abdii faareef ijoollee jalaa gabbuu jedheeni yaadee bi'anii isin warri feemasoota wal jijjiiraa ufuma akka isinii tolutti namoonni feemasii ka biraa ka ala jiru ka dhufuu barbaadullee akka irratti hirmaachuu danda'u dhaamsa dabarsa. Tanuma isinii sirreessuuf. Kunoo bakkeen hin jira ililii darbaa kaa. Feemasoonni jala kana jisoo ililii darbaa. Akkasuma namoonni argameetii kalee nu dhukkubde wallaahi ganaa beelofne waan nyaanna kun amma keenuu cufatte kushiinaa seente. Argameetii wanni akkana rabbi uffisiin beeksifna. Ililii darbaa feemasoonni jala jiru. Jamal. Daqiiqaa shaniif abbaalti bakka koo galchaa nan deebi'a. Nan deebi'a. Kan biraa namoonni seenuu barbaadani yoo carraa dhabdanii koontaaktii godhaa feesbuuka kennaan silkii warri qabdan namoota asirra jiran kana hundaayyuu qunnamaa namuma beeytanii dhaamsa keessan karaa saniin namni isin yaa dabarsu isinillee harkisu because nama dhibba shanii akkatti seenuu barbaada waan ta'eef nu hubadha. Galatoon eebbisaa kiyya ulfaadhu thank you. Yeroo takkamii jara kenna waama eebbisaan jedhe kana namoonni carraan argatin. Feemasiin uummata wal madda walaabuu kana bira hin dhaabadha jedheetiin dhufe aga ammaatitti kan argine kuno warruma sureefas jiru kana tuuwwan muudii qabatuu dhuftarte yoo jala jiraattellee wanni boruuftaan speech challenges yaa baraniif keessan dhexeen himattuuf hin jiru illee ol darbe kijiban jaalannu. Hayyee dubbadha. Namni hedduun gargaarsi maalii nuun galleechaa jiran silaa ibsitan. Galatoma. Hayyee galatoma. Doctor asliin dubbatta? Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Uummata keenya madda walaabuu torbee darbe keessa liyyuu haayilii Sumaaleetiin wal lolanii guyyaa tokkotti namni 17 madaa'e namni 4 du'e namni 3,000 ol qe'ee isaatirraa buqqa'ee fi ka waggaa 3 dura buqqanii amma bosona keessa jiran karaa gubbaa jiran ifaan irraa cite bishaan irraa cite yoo jedhu akka Itoophiyaa san dhaamee osoo hin taane addaan jiraa kutan ifallee akka gad hin tarre kutanii bishaan illee hin kutan jechuun manni kun yoo maqeetti illee deebi'e bishaan hin qabu ifaa hin qabu ramadaanni dhufaa jira ummata kana osoo halkanuma 2-3 illee ta'ee waan timiraa fi bishaan haayilaandii takka takkaan bitatan walitti qabaa fi jirra galatooma ulfaadha kanuma warreen dhagayini. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkasi waan gaariidha jirtanii haala bareeda anillee jala taa'ee jarraan arganne sanumaatiin ol seene Jamaal narratti illee doolaara 200 an ergaa galmeessi riisiita asirratti ergaa. Okay, Lehman. Aye, thank you. Tooma nama jalaa gabbu'aa itti fufa. Ulfaadha. Rabbi isin yaa kennu. Bakka baasta Rabbi isin yaa guutu. Umushaan akka jechuun jiru kaashaappii jechaa jira achirra maxxansaa fi. Okay, kaashaappiin eenyu bira jira as duuba as deebi'aa namni picture isin bira jiru ibsa. Accountiif kaashaappii as deebis thank you. Kunnooti. Qabadhaa kunoo. Leeman nama jalaa gabbuu tahani lakkoofsa akka barreeffatu. Okay, jalaa hin gabbu rakkoon qabu. Warri akkaawuntiitillee kaashaappii qofa osoo hin ta'in warri akkaawuntiitillee asumarraa footoo kaafadhaa as jalatti waan barreeffamu fudhatina. Kun asirraa kaafadhaa hundi keessanuu warri galchuu deemtan. Akkaawuntii tana telegiraama kiyya keessatti isin argaa nama 90 san keessa is fudhachuu dandeessan feesbuuk irrattis poosti goona jira keenya kuma qabaadhaa. Thank you. Galatoo. Akkas namni amma seenee eenyuuni? Oromoo. Nasraa Gursum. Nasraa Gursum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nasraa miti Oromoo. Waalaikum salam warahmatullahi. Mashallah bareeda. Birri Itoophiyaa ergee jira doktora irratti doktora asirratti ergee jira. Silkii jira dhaayee silkii jira dheen boksee sanii ilaala hunduma. Maki nagalchi silkii jira taara gidee asii kun nadar. Ayyee doktor ayyee galatoom. Arafat Abubakar baga nagaan dhufte. Thank you. Baga nagaan weedan. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Qaadheera jaluma kana teenne isin hordofaa turre dhugaa dubbachuuf kan tiktookii kana fayyadamuullee nama amma mujaahidinatti ergee jennaan seene erga seene immoo erga isaa dheeraa jaluma taa'ee isin dhageeffataa ture. Arjummaan baay'ee bareedaadha. Waan kana jedhamu miti hedduu ulfaadha galatooma. Warri waan kennitan rabbiin bakka isin haa buusu. Ani waan niyyadhe kaleessa ergee jira. Osoo kanumaan dhagahin jechuun ijoollee machi jira waliin waan haasaa ture kan sagantaa kana qubayyuu hin qabu. Ammallee inshaallah waan jiru walumaan jirra jawaadha. Waan isin gargaaruu jiraate qalamallee qabadheera galmeessuullee hin danda'a. Thank you. Galatoom ulfaadhu. Okay. Namni okay. Imaan. Maani soddaatiin. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessan baga nagaa taatanii ganda soddaa jirra. Inshaallah birrii 20 hin galchaani rasiitis ni argaa rabbisa. Masha Allah ulfaadhu galatoomii rabbi bakka baaste si haa guutu ulfaadhu rabbi si haa kennu baankiin haa guutamtu. Gestiin guutuudha. Guutee jira takkaan haga danda'e nama galchuuf jira maatiin illee isii galfachaa adeemtu hedduudhaan namoota baay'ee jira kan maqaa maatii galfachuuf jala taa'utu jiru waan ta'eef jecha maatii yoo danda'e takkaan walitti fidaan. Hundinuu walumaa Okay, gad habuu nuti jalaa. Habuu nu yookaan. Okay. Thank you. Welcome Umbusha baga nagaan dhufte. Warri gestii ergatan warra mallaqa kennuuf ergatan hoonta hin haasaa boodarra goonaa boodarra namni marti yeroo qabaan gahe wal akkasitti seenna ummata mallaqa kennachuuf asirratti ergachaa jiru jalaa qabu waan ta'eef jecha warri ergatee lafa jiru irraa bu'a